Hayyee har'amee obsaan na wajjin ta'a. Keessummaa fagoo fagoodhaan qabaa. Hiriyaa baay'ee wajjin turre. Nama lama ta'anii dhufuu baay'ee tokko kan wajjin turre. Yoo natti mijate isinii waraabuu hin danda'a. Ishiillee yoo ta'uu baate immoo haadha daa'imaati kaameraan na rakkisa baay'ee. Nan dhiisaa garuu akka itti qophaa'e kan himee na laala. Qulqullina irraan ka'ee qulqulleessi maal jedheeni. Akkuma argitan saaloonii qulqulleessee ka'e jechuudha. Hundumaa mana muluu kushiinaa qabee barannu hundumaa jechuudha. Viidiyoo kana garuu laayik sheer godha. Yaadaaf gaafii qabdan barreessa. Haaraa warri taatan immoo sabiskiraayib godha. Saaloonii akkuma argaa jirtan obboon taa'aa jiru. Ani xarapheezaa gidduu kana nan kaasee mucaa daaddeetti akka tolu jedheeti. Namni nama qabu mana keessa hin jiru. Irraanfadheen ganama naanni mana jiru. So fruutii biyya keenya gadi fuudhee masmaa'am. Gadi fuudhee kan isin garrabu. Asitti kenneetoo birziin naqee isa diiman naqee qalamii isaa kan kalarii godhu jira. Iddoon kaa'uun dhabu seetanii dhugaa waaqa. Garuu baay'ee mirxii tokko. Wayne dhugaa waaqa isiniin jedha. Then saaloonii akka kanatti hin bareechu jechuudha. Akkuma argaa jirtanii bareechetanii akka namatti tolutti akka nama simatutti ani nama laachuurra yoo namana kun nama bareechee namni seenu dasna jedha isa dhugaa dubbachuuf. Amman qabutti jechuudha bakka waan biraa miti. Achi ergan akka kanatti kun iddoo shiinii kookee ixaana qaatan aarsuu jammaree ijaarsallee itti daddabalee. Achi booddee kun akka argitan dhidhiyeeffadhee jechuudha. Dhidhiyeeffadhee tanii saaloonii dura bareechee yoo dhufanillee seenanii akka ta'anii fi ixaanatti dabalee immoo bunni ixaana isa biyya keenyaatu hin taane yeroo tokko kan inni isinitti hime kan inni alaa dhufuudha. Yaa namoonni sinna dhufan naaf iddoo ijoolleen irrumaa qicaniillee naaf iddoo muluu dhabanii so dhabu mana kootee jechuudha. Kan shittoon hojjetamu sana. Manyitaallee akka kanatti babbareechee yaa ganamni haaraan namana keessan dhufu turtee dhufte waan ta'eefi bakka isinii gammaduuf mana ni ilaalan ture isin immoo mijaa'u qabdu akka kanatti saaloonii mana manyitaa yookiin iddoo ciisichaa dhiphuudhaan beektu sirreessee walawwalee walqixxeeffadhee amma hin danda'uun waan hin qabu sanaan yoo itti bituun baatan yookiin har'umatti guutuun baatanii walawwalee maal godhee isaan kanarra waan dibataan kaa waan fuula dibannu vaaziliinii qibaatii meekaappiin godhata kanarra jechuudha. Lamaan qaba. Akkuma argaa jirtanii asitti jechuudha. Akkuma argaa jirtanii asitti immoo waan akka shittoo waan akka maalii waan akka qalamii waan akka bobaa jala dibatanii waan akka bakka inni kun asirra jira jechuudha. Hojjechaa jira waan ta'eef kana fakkaadha. Anis እና ixaanichatti madaddabalaa maal jecha ganaan kushiinaa seena kana bara achiin ganaan seenta agarsiisa sasii na biraa na fina. Akka kanatti amma balbala bira ga'utti sirreeffadhee ijoolleen koota taa'aa jiru ammaa fi isheen buchureen taa'aa jirti. Saamu'eel bira taphataa daaddi akka deebi'een xarapheessaa baasee gidduun kun dhiphuudha gaambee dhugtu. Kanaaf akka kanatti qulqulleessee dura mooqii godhe maaliif yoo dhufan seenanii taa'u mana qulqulluutti biroo biraan jalqabu jechuudha. Akkuma argitan egaa ishii kana kunuun kakkaa'ee jira. Banagaraachin laa yeroo namni dhufedhaan gaaf sana bichaadhaaf hin agarsiisina waan duraan fayyadamtan. Nama wanti suuqii deemeef hin jiru dhugaa. Kaleessumti isaan kootu jedheeni bakka waan jiru malee wanti bahee alaa haaraa gochuu deemuun jira jechuudha. Anna kenneetu eenyu ajaa'ibaati kun immoo birzi yookiin waan taate dhugaa waaqasa waan ta'e jechuudha. Rabbi of jajuuf miti dhugaa. Ennaani kushiinas xuxumuree sirreesseen uffadhee dhufe laa isin garramu keessaa. Waan hin qopheesse immoo kara nyaataa isinitti agarsiisa. Garuu ani kanaan fakkaadha bakka mataa koddoo lamatti shimadheen homaa hin dibanne normaalii
eenyu jedhee uffata kana geeddaradhee dhiqadhee dhufee nyaatan isinitti agarsiisa jedheen dhufee jechuudha. Nyaata isinitti agarsiisuun dhufee nyaata akkuma argitanii yaa'u viidiyoo ittiin fufa salaaxaan muruufani garuu innaa dhufan muruun barbaade akka kanatti firiijii kaa'e. Timaatimii tokko, avokaadoo tokko, loomiidha, qaaraadha, shunkurtiidha, qoosxaa ishee manaa fuudhanii jechuudha. Ishii kan salaaxaa asitti shiroo mirxii tokko na jedhee asii achi bicaa fakkaata shiroodha. Baay'ee mirxii tokko na jedhee asitti dinnicha qaysiriidhaanii akka dinnichaatti gugurdisee muruun jaaladhu qaysirii naan faaqee. Achi akka kanatti amma dhufuu gaanii naa bilbila waan ta'eefi avokaadoo kana immoo numa nyaannuun itti mura malee gurraacha. So akka kana godhee ol kaa'ee waan hundumaatti godhee qopheesse jechuudha. Akkuma isinitti beeknu qaysiriin as jira. Shiroon as jira. Shiroo akkamitti akka dhiyeessu immoo yeroo hundaan beektus isinitti agarsiisaa jechuudha. Maaliif shiroo distii keessatti akkanatti bilcheessee ka'eetanii maalaan godhaseetanii oddoo kanatti tak tak godhee booda waan hin qabuun mi'eessee geessa dhiyeessaa jechuudha. Akka kanatti qopheesse egaa salaaxaa shiroo qaysiriidha. Achitti kenneetu naqadhe firuutii koo manaan qaba buna danfisaa tirfii miti reejoo amma naannoo nama kabajjan kabajni jaalala malee nyaatas miti kan ta'eef. Gar kushiinaa koo isin geesse immoo yaa qorqorroo akka ta'e hin beektu. Ani gini akkuma nama mana isa itti fayyadamaa jira. Iddoo kanatti biifee koo kana nyaate rirmi miila isaa karaa lama rirmi waan nyaateef jalan geeddaree kushiinatti galche jechuudha. Xaasoonni immoo qimamii qabu gaaraa qaban jechuudha. Irdii, abishii, qimamii, kororimaa, basuuda gurraacha daakamee minaaman qimamii waxii achi sirreeffamii mucaa bukkeessan hin jira. Barbaree maal jechuudha. Shiroo barbaree qodaa bunaa minaaman akka kanatti iddoo kana distoota waan ta'eef itti maggaarraja malee waan biraan qabu distoota baay'ee qabaas keessi jechuudha. Iddoo maggaarrajaatti godhe kuni gubbaa immoo baallota akkuma argitanii iddoo waxii kunooti. Kushiinanis kana silaa ta'e isin dhossu jedhanii jechuudha. Akka kanattiin sirreeffadhaga maalumaafuu bunas kinool keewwadhe yeruma dhufan cassachuu wayya urgaa'uudhaaf barbaachisaa waan ta'eefi kasalas qopheeffadhee bakka yoona afuuruun danda'anii namni naa dhufu. Nama tasa sinti dhufe malee namni nan dhufe immoo qophooftanii qabdu. Akka kana fakkaatan isiniin jedha. Kunoo lafti ishiis kanuma fakkaatti. Kushiina qorqorroodhaan bara dhugaa waaqaa qorqorroodha garuu bakka dirqama bakka dasneedha waan isaan beeku. Itti dadhabee xaragee walabalee miicee maal jechuun akka kanatti afee jira lafa isaatu.